dhufee bakka kanan gahu amma wanni ti argatte kuni wanni ti beeku qabdu hubachuu qabdu filatamuun kuni jabaadha. Namni rabbi gaafa nama filate fuula ofii si dhaaba. Gaafa si filate fuula ofii si dhaaba. Gaafa si filatee jedhee gaafa fuula ofii si dhaabe immoo filatamuu kan kee ati ragaa ba'aa fi jirta. Rabbi na filattee jettee ragaa ba'aa fi jirta. Dhugumatti immoo addunyaa kana keessaa waan bilgeetiin qabne rabbi sii kenne. Bilgeetiin anatu dhaqee arge ofii kooti. Ana ganda isaa siyaatiliin obbo Giddina Ga'ootu geessina agarsiise ganda isaa bareecheen dhaqee arge qabeenya isaan arge achi ka'ee abbaa Starbucksiin arge. Abbaa Starbucksis achuma qabeenya addunyaa kana keessaa warra beekamu keessaa tokko abbaa Starbucksiti. Abbaa Starbucksi achuma siyaatili. Nu wajjin dhufee hiriira dhaabbatee buna isaa bitatee dhugee asirraa deema. Hamma aniifati waa qabnu kana waan qabu. Maal dhabe sitti fakkaate? Egereen isaa abdiin egeree isaa aniifati argachuurraa abdachuu caala jetti Oromoon. Argachuurraa abdachuu caala jechuun maal jechuudha jennaani amma wanni nuti teenyee gammadaa jirru egeree rabbiin keenya jannata nuu kenna jenneeti. Namni jannata gaafa abdate moo hojii jannataa hojjetata hojii jannataatiif ta'abbata karaa dheeraan isatti ulfaatu ba'aan isatti ulfaatu hin deema deemsa isaa kan immoo namni hundinuyyuu guyyaa isaa kaa'ame jireenya yeroo jedhamu ilmi namaa tokko mana guddaa isaa mana kifilii 50 qabu namni ijaarrate kifilii tokkitti bula. Warri uffata miliyoona warri siifatu tokkitti uffatee ba'a. Warri faabirikaa midhaanii qabu anaaf sochiin daabboo tokkitti nyaati. Jireenyi hammuma kana qotutti dabalu wanni jireenyi jedhamu waati bakka biraa bakka reetu hin qabdu. Nuti garuu waa sadii. Tokko Sumayyaatti naasa'aa jira. Yeroon jedhu Sumayyaa isii jirtutti naasa'aa jira. Sumayyaatu jirti tokko. Lammaffaa maaliin jiraattiidha. Maaliin jiraatti addunyaa waan ta'eef Sumayyaan jiraachuudhaaf waan itti jiraatu qabaachuu qabdu. Sadaffaan maaliif jiraatu? Maaliif amma hambi biraa wanni inni hin qabne namni biraa wanni inni hin qabne isa jiru sanaafi maaliin akka jiraatu malee maaliif akka jiraatu wanti xiqqooma duniyaa irratti hafu kana qaba. Wama duniyaa irratti hafu qaba maaliif akka jiraatu. Nuti garuu nu isa jiru kana maaliif akka jiraannu akkuma taa'abnu kana maaliif akka jiraannu garuu jannataaf jiraanna nuti rabbiif jiraanne rabbiif duunee fuula rabbii dhaynaa jenna filatamuun akkasii galatoomii ulfaadhaa baganaa affeertan inni isiniin jedha. Maashaallah wallahi si argu keenyatti ustaada keenya hedduu takka gammachuu guddaa nutti dhagahame hawaasni guddaan see akka asirratti jaalatu ni beekama. Ijoollee imala gara islaamummaa jaan gamana dhufan keessattuu adda durummaadhaan ustaada keenya ustaad Farahaan akkasuma ustaad Ahmad dabalatee sochii guddaa gama gartee isaan godhaa jiran miidiyaarraan akkasuma ijoolleen dhiyeenya kana gara imala islaamummaadhaa dhuftee baay'inaan hatta shahaadalleen qabatiin nu biratti barataa jiranii qophii guddaa fuula dura qopheessaa turre inshaallah qophii lamadaa deebinee guyyaa sanii hawalaa garuu ta'a yeroo bije Abu Raddaaniin yookaan ustaad Sahabuddin si ibsee jettee yaada. Ni Turkiidhaa taaftaa godha jiru. Imala gartee obboleeyyan keenya hagamana dhufan kana dhaabbatee jiran akka fakkaatu jira. Ni Turkiidhaa jira deebineerra. Baataniirtan meediyaa beekan.